barattuu dastuu gaafii cimaa ishiin deebistee familii kanaaf gaafii cimaa deebistee kanaaf qabxii 5 qabdaa na yaadachiisi booda siifin guutaa. Hai nama tuffata siyaamu jiraami. Hai osoo siyaamu deemta nama tuffata. Annama hin tuffadhu. Hoggumee qaansitti himi. Awwaan ati odeessitu kanaafis yeroo hin qabu. Annama barnoota irra jiru kaayyoon qaba. Hai an barnoota barachuu dadhabee bar. Hai maaf siin gallesa? Hai jaalaltii ana qofarraan baate? Wanti hundi yeroo qaba. Ammaaf wanni nan jaaladhu daftara kiyyaa fi qalama kiyya qof. Mee akka obboleessa kiyyaatti waa siif himu. Mee maal naa himta? Nuti wanni mana barnootaa dhufneef barnoota qofaafi. Amma ati wanni jaalachuu qabdu barnoota kee qofa. Kaayyoo qabaadhu barnoota keetti jabaadhu. Jaalalti saalaa garuu sirraan deetu. Gaafa kaayyoo ta'e galmaan geesse waa hunda itti dhaqqabdu. Ilaalcha akkana sammuu kee keessa yoo qabaattu taate mana qaraatii kana deebitee kan qaraade sammuu teetti himuu qabdee. Barnoonni keenya ka guyyaa har'aan tanaa asumarratti umarama mee har'a barattuu dastuu eessatti haftee? Barsa har'aan tana hin dhufne. Wallahi lubbutti addeessee bar. Isiin taatu barnoota sii malee waan akkanarraa quban qabdu. Isaa taatu immoo jaalalatii yaqeebaltu malee abadan jechuu jira. Isiin amma soddoma isaatiif mana barnoota irraa hafte? Yoo haaya na jechuu baatte mana barumsaa kanan barattu hogguu joono. Warra sitti maani manni duba? Obboleeyyan gurguddaa ni qabdi. Sababa kiyyatti akka badii keessa seenan hin barbaadu jetteeti. Inni obboleeyyan dhalaa jennalanni? Obboleeyyan dhalaa 4 qabaa'u. Kutaa teenya kursii durarra tateessu obboleeytii isaati. Ayyamu? Ee. Akkas taanaan naadhiis waan godhunaa beekaa. Maal godhuufi? Eenyu khas dubbate eenyu khalquba silaati naayo eenyu. Akka malee hin ta'e nadiis. Eenyu inni khon agarsiisee amanu ndeem khayyitu ndeem. Hedduu siyaartii rashaadii keenya. Hai akkamitti naarsin ayaan? Na jaalattee iddaanii obboleessa kee. Hai akkamitti sin jaalanne? Namni si tuqee jechuun bar nama agartuu ta'ee tuqee jechuudha bar. Khayyitii mee amma nagarsiisi. Biyya laaqeetiin jedhee dura si garsiisa. Akkas taatu kunuu namni na tuqe. Hai ayaan namni si dheenyu. Lagee yaa rashaadii keenya namni akkanatti roodisuu ni barbaadda? Akkamitti barbaada? Waan obboleettii ta'e irratti akka raawwatamu hin feene obboleettii namaa irratti maaliif raawwata? Mee isiin tun lammiteetini yoo kana jaalattu taate dastuu dhiifama gaafadhu. Lammadaas akka ittiin deebine waa tanaa gali. Dastuu dhugaatii si balleesse wallahi dhiifama naa godhi. Hanqamta kan qaalsi roorrisu jiru amman tana naaf gali. Arra booda dastuu fi ayyaan jechuun ijatti ijata mirgaatii fi tabitaa jechuudha. Akka takkattiin isin ilaala. Atummaan barnoota keetti jabaadhu. Kaayyoo keetti irratti xiyyeeffadhu. Gaafa barnoota kee fixxetti yoo rabbii waliin nuuf qoode garuu sirraan dhaqu. Dhiibbaalee saalaa barattoota dubartootaa irratti raawwatamu. Ittisuun barattoota dubartootaa barnoota isaan irratti haa jajjabeessinu.